Hai dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube channel kootii akkam jirtan nagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u har'a kanaan hojjedhu biqiloota qofaa jechuudha na waliin turaan affeerraa kootii inni kuni shumburaa affeelamaa qopheessee jira duraan dursee affeeluu qaba shunkurtiidha biqiloota gosa 6 walitti makee hojjedha shunkurtii adii timaatimii tabbar yookiin dabaaqulaa dinnicha hunda isaatu gosa tokkoon kanaan muree jechuudha biqiloota qofa kanaan hojjedhu har'a like share comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha amma baraddisii kiyya ibiddarra godhadhee duraan dursee kanan bilcheessu shunkurtiidha shunkurtii adii taasee shunkurtii diimaadha jechuudha duraan dursee amma zayitiin itti godhadha erga zayitiin naa bilchaate booda kanan itti godhu shunkurtii diimaa taasee shunkurtii adii taasee shumburaa affeelamee jechuudha faaragiitti sun affeelamanii biqiloota gosa 7 gosa 6 dhiifama gosa 6 walitti makee hojjedha jechuudha maree dinnichi waxii allicaa qofaa miti kan hojjetamu shumburaan illee shiroo qofaa miti kan hojjetamu karaa biraatiin illee bilchaatee karaa kanaan hojjetamuu danda'ama jechuudha like share comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha warri gaafii qabdan comment jalatti na gaafadhaa warri maatinaaf hin taane kootanatti natti makamaatii maatinaaf ta'aadhaan siniin jedha warri na jajjabeessaa turtan guddaa galatoomaadha sinan jaaladha sinan kabaja har'a biqiloota qofaa kan hojjennu jechuudha inni kun shunkurtii adiidha shunkurtii adii fi shunkurtii diimaa erga walitti naa bilchaate booda kanan itti godhu shumburaa affeelamee jechuudha nyaata gosoota garaagaraa gosa barbaanne jijjiirree hojjechuu hin dandeenya qimamii itti naan godhadha qimamii nata jaalatta sina nata barbaadan itti gochuu dandeessane inni kun qimamii gurraacha jechuudha taasee shumburaa affeelamee kan itti godhamu shumburaan kiyya erga xiqqoo naa bilchaate booda tanan itti godhu dinnicha jechuudha hunda isaatu guddina yookiin saayizii isa jedhamu san afaan ingiliffaatiin haala guddina isaa hunda isaatu wal qixxeesse tanan kana mure maaliif yeroo bilchaate tokko akka hin taaneef jechuudha nyaata isa jabaata jalqaba bilcheessinaa isa lallafaa umarratti kan itti goonu inni kun kaamool waan akka qimamii kaamool jedhamee waamama afaan arabiffaatiin qimamii jechuudha afaan Itoophiyaatiin ammattaase kanan itti godhu dinnichaa jechuudha baay'ee salphaadha itti fayyadamaadha nyaata viitaaminii hedduu of keessaa qabu yeroo hunda foon nyaachuu qofa osoo hin taane qaama keenyaaf biqiloota soorachuun illee nu barbaachisa biqiloonni immoo baay'ee barbaachisaadha like share comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha waan gaafii isinitti ta'es na gaafachuu dandeessu isa kanatti aasee kanan itti godhu dabaaqula yookiin tabbal isaa jedhamu saane isa kanallee saayizii yookiin guddina dinnichaatiin wal qixa kan murameedha jechuudha garuu tabbal irraa isa gurraacha gubbaarraa san erga dhiqneen booda irraa hin faaqee jechuudha akkuma dinnicha faaqanitti inni gubbaa gurraachi sun hin hawaa waan ta'eef innaa kanatti barbareellee godhachuu dandeessanitti taasise kanan itti godhu ammaane timaatimii jechuudha tartiibaan inni kanan itti go'aa jiru bakka kanatti illee sinaaf hin galle jettanii gaafillee na gaafachuu dandeessa waan barbaadan jechuu waan gaafii isinitti ta'e na gaafadhaa yoomiyyuu qopheeftuudhaan gaafii soo na gaafattan deebisuudhaaf
ittaasee kanan itti godhu timaatimiidha jechuudha. Timaatimii daakamillee maankaa 4 itti godha. Isiniin immoo hanga barbaadan itti dabalachuu ni dandeessu. Hanga barbaadan itti dabaluu ni dandeessu. Waan akka barbaree bifa barbaree qabu. Barbaree miti garuu umarratti isa ittaan godha. Inni barbaree miti garuu barbaree ta'e jalqaba qullaamuu qaba tureyyuu kana. Filee diimaa daakame jechuudha yookiin biqilaa bifa qaaraa qabu ta'ee garuu qaaraa miti nama hin gubu isa san kan daakame jechuudha. Barbaree miti barbaree ta'e umarratti godhamu bifuma sana haa jijjiiruun barbaade. Amma immoo timaatimii ittiin godhaman ka 4 jechuudha. Timaatimii daakame yoo barbaadanis suuqaa bitachuu dandeessanii yookaanis kan mana keessa jiru harka keessaniin illee daakuu ni dandeessanii jechuudha. Timaatimii sirriitti daakame jechuudha. Inni kun timaatimii jechuudha. Timaatimii sirriitti daakame. Viitaaminii irra caala nyaata keessaa nyaata kamiyyuu timaatimii kan itti dabaluu barbaadame timaatimii daakamee fi timaatimii murame itti dabalaan viitaaminii hedduu baay'ee qaama keenyaaf mijataa ta'e kan of keessaa qabudha. Nyaatichi guyyaarraa hojjedhee kinoo hojjetamee xumuramee amma ashabootti godhamee erga bilchaatee booda nyaachuu qofatu hafi kottaa nyaadhaa. Warri nyaata kana jaallatanillee jiraachuu dandeessaa. Warri biqilaa soorachuudhaaf fedhii qabdanillee jiraachuu dandeessanii kottaa si waamee jiraasiniin jedha. Na hojjetameetii xumuramee jira nyaanni kiyya kanarraati. Kana fakkaata biqiloota gosa 6 itti daballee isinillee kana caala biqiloota biraatillee itti daddabaltanii hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Nyaanni kiyyaarra hojjedhee kana fakkaata hojjetameetii xumuramee jira. Na jajjabeessuu keessaniif illee warri na jajjabeessitanii jabaadhunaa jettaa turtanis guddaa galatoomaa. Yoomiyyuu onnee koo keessa jirtan na waliin dhaabbachuu keessanii fi baay'ee sin jaalladha. Warri maatiinaaf hin taane illee kottaa maatiinaaf taa'aa. Nyaanni kiyyaarra hojjedhee kana fakkaata. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hangan deebi'ee dhufutti nagannaa tura. Mm-hmm.